darra biyye qabdi ante baado hundi keessan duwa abarta ora tiktok itu biyye nyaachisa jira biyye nyaadhu sin jira jira galaba mal abarta wantun to mal veita kofa la hadu wadna ma abarni lamma fani motu hakimi itti mata ganna qabani ganda mo jama fakkanya akkuma isin argaa jirtan qabtiin ol aanan kun saayibdittii yaa fi jaala qabsooti yarraa galmaadhe isinii galee soo kana jechuun isiniif galuu danda'u qaba duwwaa baado galabaan galaba hawaan hawa isinii galee kun dubbii puushitti waan ta'eef hundi keessan bira gaa daqiiqa takkatti isin hafee ummanni sheer godhataa jiru fakkaata asirraa gad isin buusa akka argaa jirutti Oro familiin dogongoraan dobbitti sheer godhe dobbin miskiin Allah manni kuni makiinaa deemtuu fi leencan dubbatuu qaba manni kun akkasitti dubbachuu qaba jechuudhaan haala isin argaa jirtan kanaan doktorri kufee jira mufiroon sadarkaa tokkoffaan taargeettii 100 cufaa jirti jechuudha doktora kiyya akka ofitti galchitetti afaan kee walitti qabee taa'e namni si caalu argameera jaartiin teena salphii teenarraa qabadhu bole saakira maal si godhare jaalala amma haala isin argitan jaalata garuu munaaf gurraacha makee qofa jaalta warri yookaan akkasii toluuf sadarkaan dhinte sun qilleensa yookaan daaraan bubbee fuudhe maaliif jennaan qilleensa namni jaalala qabatamaanii malee firriisii nama sadi qofa muna makii gurraacha anaasar gurraacha warra jireenya itti barbaadu miira keessa galchanii akkasiin qoromsii barbaadu akkasiin of ajjeessuuf akka gurbaan irra kiloroksii dhugan akka kiloroksii dheedduuf akkasuma akka jireenya ofii dagattuuf jeeqoo gara laafootti qoromee leenca kennuuf yoo dhugaan lolaa shororkaa jedhama kun jenosaayidii warra awwaju malee shororkaa warra awwaju malee warri wannoon jiru warri dhugaa beekuu fi warri dandeettii qabu haala amma arginu kanaan nutti agarsiisaa jiranii doktora keenyayyuu kabajaarraa mulqanii lammafarra kaayanii maal eegaartu Oro Meerii Aziiza maal eegaartu firan qabdanii maal eegaartu kudhan akka isinii lakka jedhanii meesh isinii lakka wannoo jedhanii maal jedhe sila mammaayin Oromoo abdiin kutani tokko lama sadii afuri shani jaha torba saddeeti sagali oyne mana kanatti immoo faanni keessan gogogaa ijoolleen tuffaanni gogaa leenci tokko mana kanatti bu'uu dhiisuu isaa biyya alaatirraa በጣም ያሳዝናል ለዚህ በጣም ትልቁ ዶክተር ለነዚህ ሌላ ሰዎች ሳዴቲ ሌንጨ ሰዲ በር ታርጌቲን ቁም ነገሪ ከጎደኔም ብረ ዳንጋን ሳጋሊ namni irree qabu hin jiru sagal tokko sagal lama sagal sadii Allah aziza kufte olte rabbi si baase rabbitu aziza hambi fate makiina hin dhiqaminiin makiinaa kana garaa jageessaa dhiqa makiinaan kun ummanni makiinaa dhiqamee mana keessa deemaa jira isin makiinaa baadiyyaa keessa ooltaniin magaalaa hin
Muna koma er. Duga. Thank you. Aziza nama makiinaa garuu Doktora Salphina wajjin rabbi salphina yaa oolchi wallahi makkiti takkitti Amerika kue ole rabbi baasee baraan sobee ari'oodha. Erfi koo makiinaa sana irraa dhiqii deebi'i jetta. Makiinaa sun baay'ee bareeda waan ta'eef. Ammaaf magaalaa keessa tiraafiikii dho'isine isinii dabarsinee jirra. Oroo faamilii fi meeriin maal akka eegaa jiran naa galuu baattuyyuu as keessaa jabaadhaa miliqaa jechuu barbaada afaan Oromooti. Miliqaa tam dhumeeraa kudhani. Jabaadhaa otoo harki Doktori kufuun salphina jette munaan dhugaa itti kufaati wal biraa bara kumaan kuftee toflaal. Nafsiyaadha. Ani sarpiraayizii godhu edaayi as keessaa akkasitti darbe. As keessaa akkasitti darbe. Amma jechuun abaarsaa caallee namni fira isaan galchime eecha kudhan manaa kennu qaban jenne ilillii kudhaniin jilbiifachuudhaan mee eessa jira kootu barreessa mala koon tokko barreessi kootuti isaam qoya takka isaan barreessu warri ittaanu gide ittaanu bareedduu baadiyaa galchee fira hin qabdi yookaan bareedduu mee bareedduun baadiyaa takanaa bareedduu ilillii hunda darbitee argu gurbaatti ilillii daddarba bareeddu baadiyaa tuubteetu tana namoota biraatti isi kun fira hin qabdu miskiina nama fira hin qabne kanatti ilaalee beekaa bar kamisa koofiyaan natti tire yaa munaa ani bilinikii sitti fakkaadhee mee ilaali mee itti daggani ilaala bilinikii fakkaadhaa ahaa ilaalee kaa ilaaltee bilinikii seetti fachaan shafanadha ati shamarran gara deella galchuun salphii ciraa ciri maal jedhanii qabdu kana maa mudhiftee teetta. Munaan ati jettu seenuu hin dandeenye. Bareedduu jechuu kiyya. Amma maaltu jira? Kana kuluu kaawwanno mallasaa fakkaata. Maa inni ante qorrootii deebisaa jira gurbaan maa mil'atu. Ready? Tagaleen hin jiru obbo. Nunca kere nama tokko ani waruma kastirraa galcha namni keenya dhabame. Maaliif mi'uutu godhatte? Laasii bilbila wayii haasa'u ture. Namni fira qabdan ergadha namni fira qabdan namni biraa akkanumaan seentanii mana oomishuu manni kun mana keessa rafanii miti leenci akka amma laal namni akka roobaa namni akka fu'ee kun ergadha. Egalee maaliif jennaan nama bira qabu malee abbaa meeta galchaa hunda isaanii moodha nama ta'e kajaartii teessoo gara ofirra qabe feetu roobaa galchi feetu fu'ee galchi abbaa barbaadde galchi nama bira qaba warra leenca kennaa wal galchi. ati dadhabde hin dandeenye ati teetuu lafa fara jirta ergadhaa gootota ko yookaan lakkoofsa qabarreessa lakkoofsa warra leenca kennaa wal galchi. Wallahi anu warra leenca kana barbaade lakkoofsa katakka jaara lakkoofsa katakka fu'ee roobaa giftaroota barbaadan ijoollee warra taphata geemaroota osoo hin ta'in gurraachoo amma gurraachoon bira qaba as keessa taa'etti galuu hin danda'u laani sobaa bargastii isaatuun galchuu soba hin harkisedhe bareedduu maal taate? bareedduun hin jirtu lakkoofsa tokko barreeffadha warri giftara qabdan malee warri barreessaa jechuun barreessaa jechuun bareedduun bareedduun giftara qabdi ma hin qabde ijoollee baay'ee qabdi. Sareen arginaan bareedduma harkisee bargaluu itti malee koy of jabbaan dhibba galchite kun Allah kottu abdii kottu si barbaadaa ture thank you abdii rooba mangisti kii kottu si barbaade si yoo ni fira qabu namni fira hin qabne mana kana hin dalagu
Thank you. Rooban live godii fuute. Namni fira qabu nama akkasiiti malee leeloochuu zama dasmaa deela. Rooban seenaan jiru I think. Bareedu maal namoota bakka ayyee nama tokko galcha. Firan qabu dha rooban. Leenci aaree mana eegas. Ayyee nama tokko galcha taphattaan irratti yoo dandeessan galtan. Kootu naartiin tala oroo gala. Egaan taphni eegalee jira. Daqiiqaa 38 yoo jedhu akka dhaabatu shakkii takkan qabaatinaa hundi keessan duwwaan jirtanii hundi keessan duwwaan jirtanii abbaan qabxii argateen dubbata akkasumas as keessatti hafaa namni hin qabne mootu jabaate as keessaa luquu fi yaa faana koona baasi jechaa gasaggasa yaa faana koona baasi jechaa gasaggasa hundi keessan duwwaan jirtanii fira keessanitti share godha jalettanii as keessan taa'ina share in the share alla gurraachoon hin danda'amne gurraachoon hin danda'amne gurraachoon afaan oromootiin hin danda'amne gurraachoon hin danda'amne hundi keessan duwwaadha umma firaa ol malee hundi keessan duwwaa doktorri keessan waggaa 27 barataa ture tokkoffaa lammaffaarra jira tapha kanarratti immoo baado ihee baadoono jarri kuuwwanis baadoon jirtan naardiin dhibba takkaan baadorraa baatee jirti dhibba takkaan baadoodha tuni salaamtaa waan jedhamtu sayyoo taate malee baay'ee tattaaffii naman taasistu haniin 0 aziizan 0 doktorummaan keessan guddichummaan irra ni jiru sunu duwwaa ta'uudhaan alla yaa doctor congratulation for 35 level Roba Abdi congratulation for 35 level Roba go thank you very much Umar iba jadu sena dafgal me fat foto me kan sarat sena dafgal me fat ana hanqabe ana kenne foto Lencha Kurashan to ya fakana kala to Roba Todo bija Umar iba shanitiga me karra Todo mishana ragalemi azirama lencha kurani kumari basarita ya mere kumari barama lencha jata ya lencha kura jata ama todo bija fenu